Mee namni burcuqqoon tun bishaan qabdii jettan lakkoofsa tokko nuuf barreessaa. Namni burcuqqoon tun bishaan hin qabduu jettan lakkoofsa lama nuuf barreessaa. Ani lakkoofsa tokko san filadha. Burcuqqoon tun bishaan qabdii jedha. Garuu isin qullaadhaa akkuma argitan akkaataa itti as keessaa bishaan baasan isin mul'isame. Kun olaalame. Yoo gadillee gargalchoomaan jiranii yoo akkanas godhe homaa keessa hin jiranii bishaan guutuu as keessa akkaataa itti dhugamee amma yoo na waliin laaltan akkam fakkaatame. Akka hin shakkine kun mataan liga gargalchaa waliin isin gargalchaa qullaadha. Akkaataa bishaan guutuu keessatti argatan. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wanni ani amma isinitti mul'ise kun waan bishaan hin qabne. Wanni ani achirraa viidiyoo san isinii waraabeef illee waan hedduu tiktokii kanarra deemu yeroo hedduu tiktok kanarra akkana olii gaffaca'u kana akkuma waan nama isinii mul'isiisaniiti. Bishaan as keessa jiru kun bishaan burcuqqoon tun bishaan qabdi moo bishaan hin qabdu mee wanni isin amma fayyadanii jira. Huna takka wanni isin fayyadanii jira. Warri bishaan qabdi jedhes warri bishaan hin qabdu jedhellee wannummaan isin fayyadanii jiraame takka isin hin fayyadne. Beekumsa wayyoonni isinii dabalanii jira hin jiru. Garuu daqiiqaa sakandii 20 haa taatu yeroo keessan isinirraa fudhadhee jira isinillee yeroo keessan balleessitanii jirtan jechuudha. Maaliif ergaa kana isinii dabarsuu barbaade? Wanni viidiyoon akkana ol ooftan tiktokii fi feesbuuk irraa akkana gad oosanii ol darban gabbuusan kun hundi isaa parsantiin 190 ergaa tokkollee galmaasii gahee isin dabarsu barnoonni ati irraa argattullee hin jiru faayidaan jireenya keetitti si fayyadullee hin jiru. Garuu ammoo kana waliinuu sa'aatiin keenuma deema yeroon keenuma deema. Yeroon hirriba keetii ni deema, kan hojii keetii ni deema, kan barnoota keetii ni deema. Sa'aatii 3 online irra teessee daqiiqaan 40 kan silaa hanga gaaraa sitti gahu sa'aatiin 3 sun daqiiqaa 10 sitti fakkaatu dhabu jechuudha. Ergaan ani isinii dabarsuu barbaade waan miidiyaa kana hundarraa yoo hin hordoftinaa jettan yoo akkas ka jennu taate waan miidiyaa kana irra jiru hundarraayyuu qullaa taanee hafna. Barnoota keenyarraa qullaa taanee hafna. Hawaasa uf duraatiif jireenya uf duraatiif jijjiiramne nuti finnu tokkollee hin jiru. Yeroon waan guddaadha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam waashan osoo wanni shanii sitti hin dhufin daddafii dhaqqabadhu jedhan saamadhu jedhan. San keessa umrii dargaggummaa keetii yeroo kee bal'aa kana osoo manguddummaan dhuftee osoo rakkinni sitti hin dhufin dafii dhaqqabadhu jedha. Rasuul Rabbillee subhaanahu wa ta'ala wal asri yeroodhaan kakata wal layli halkaniin kakata guyyaadhaan kakata wantoota yeroodhaan herregama kana Rabbi subhaanahu wa ta'ala ittiin kakata. Rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam Qur'aan hadiisa keessa waan jedha nagaa rahmanni irraa jiraatu. Qananii lamaa namni maalummaa isii keessatti uf dagatee hagamta akka isa fayyadde uf wallaalee jedhan. Suni maali jennaan as-sihhatu wal faraag yeroo bal'inaa kana qabaatudha jedhan. Fayyaatti aansee yeroo bal'aa kana qabaatu namni humattuu hin lakkaa'u jedhan. Ka har'a teettee waa barattee waa qo'atuun sitti ulfaatu gaafa hojii jalqabde kitaaba tokkotti dubbisu sa'aatii argatu dhabuu dandeetta. Ka har'a hojjattee uf jijjiiruu dadhabde yoo akka caraa kinnoyis qannamee dhukkubnoyi manatti hambise waan ati hadha silaa hojjattee guyyaa san ittiin uf jiraachiftu gaafa san harka namaa jala eeggatu dandeetta. Yoo har'a israaftee umrii kee kanatti taphattee jette uf duratti umrii kee kuni rakkinni biraa sirraan gahuu danda'a. Yeroon kee amaana sitti haa ta'u. Miidiyaan beekumsallee siin dabalu beekumsallee sirraa hin hir'isu ati akkuma duraaniitti jirta yoo hawaasatti gadi baatu ati viidiyoo 100 laalteedhaaf hawaasa kanaafutti jijjiiramni ati fiddu tokko hin jiru. Viidiyoo 1000 daawwatteedhaaf nama viidiyoo 100 laale wanni ati caaltuun tokkollee hin jiru. Atii fi namni tokko fuulli keetii fi fuulli hawaasa illee tokko. Idan ati nama jijjiirama fidaa hin jirre jechuudha. Online wanni ati laaltu kun hundi isaa waasii dabalas fakkaannaan halaakamtee beeke. Saniif wanni ani isiniidhaan obboleeyyan Islaamaa yoo atta guddate miidiyaa namoota faayidaa isin hin qabne uf jalaa haraati uf jalaa haqaati waan isin fayyadu irratti ilmi shari'aa baratu irratti fatwaa gaafiif deebii adda addaa ka ulamaa'iin kennan jala seentanii baratu irratti hadiisa rasuulaa dhageeffatu irratti yoo achirraa gadi buutan ammoo kitaaba keessan dubbisu waa dubbisu aadaa godhatu irratti peejii tokko irratti argee biyya Mooskoo biyya Raashiyaati magaalaa guddittii Mooskoo keessatti jedha dhugaa ta'uu malaa dhugaa ta'uu dhabuun malaa wanni miidiyaadha. Walaakin wanni dasna jedhe maalinni gara nama 20 oliiti baaburri suni intarneeta waayifii guutuu qaba. Namni silaagaa yeroo isaa erga waayifiin baaburri suni intarneetii qabaate namni hundu intarneetii banatee waa lallaalame nama tokkicha suuraa achirratti argesan irratti namni tokko ka sulkii harkaa qabu hin jiru. Hundi isaanii kitaaba dubbisan kitaaba laalan osoo waayifiin banaa jiru bara. Nama keenya osoo taate bakka intarneetiin banaa barbaade argate taanaan tiktokitti kutaa feesbuukitti kutaa yuutuubitti kutaa ergaa san hundarraallee bilaasha ta'ee hafa jechuudha. Kanaaf rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam dhumarratti waan jedhan
guyyaa qiyaamaa faanti gabrichaa kun hin deemtuu jedhan gara jannataa yookaan gara azaabaa haga waa afur irraa gaafatamutti. Waa afran san keessa waan umrihi fiima afnaa. Umrii isaa kana yeroo rabbi isaa kenne kana maal keessatti xumurtee maal keessatti fixxee jedhee rabbi subhaanahu wa ta'ala isa gaafataa jedhe nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf yeroon keessan qaalii gold waan zahaba tokko isin haa ta'u warqii isin haa ta'u warqii namni bakka argetti ni balleessa hin balleessu bara. Warqii giraama 500 600 tokko osoo namni sii kenne kama giraama 20 tokko osoo namni sii kenne kiisii fa'aattuu hin deemtu manatti saaxinii jabaa keessa keettee awwaalatta. يرون كي لك وركسن سيهاته وسنين جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.